Hai jirtuu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtuu nagaa keessanii sin jalaan badeemti samoona kana mucaan hiriyaa kootis deemtee jirti. Kaleessa deemtee viidiyoo isin hojjedha yeroo ishee gaggeessu xiqqoo isheen isin dhukkubee kanaaf jedhee haalli natti hin mijannin. Isiniin jedhaa akkami jirtu miti nagaa keessanii jiruu jireenyi akkamii hojiin akkamii in jajjabaattu hordoftoonni amantaa musliima kan taatanii ayyaanni keessan nagaadhaan xumuramee jira har'a xumurama jechuudha. Rabbi kadhannaa keessan tsaalootii keessan isiniif haa dhaga'u. Baga gammaddanii baga geessanii tsoomaa hiika keessaniin isiniin jedha. Baay'ee isinii gammadeen jira nagaa taatanii ayyaana keessan jalqabdanii seeraan xumurutti baay'ee namatti tola. Wanti kana caala nama gammachiisu hin jiruun isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni amantaa biraa hordoftanis baga guyyaa sanbataa geessanii guyyaa jaallatamaaf guyyaa kabajamaa guyyaa gaaffiin keessan itti deebi'u isiniif haa ta'u akka kootti jechuudha. Inna har'a maalidha seetanii nan gammadee tanan jira jechuudha. Maalidha seetanii innis firaankii nu goote immoo hin jedhiinaa malee jechuudha. Naaf gammaddu jedhee tanan abdii qaba. Anis immoo wanti nan hin gammadee asiin alalaala ijoollee godha keessa. Anis immoo wanti nan gammadee waan baay'ee nama gammachiisudha. Har'a kanan dhaga'een isin jedha. Waaqayyo immoo akka dhugaa naaf godhu naaf kadhadhaa. Naaf gammadaan isiniin jedha. Wanti hin gammades maalidha seetanii wanni dhayyuu akkasuma namatti hin himamu. Waaqayyo bichaan dhugaa naaf haa godhu jechuudha. Dhugaa baay'een gammadee akka har'aatti gammadee hin beeku jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Yoo wanti hawwitan isiniif ta'u jechuudha. Yoo wanti hawwitan wanti dheebottan wanti arguu barbaaddan yoo isiniif ta'u baay'ee isaa nama gammachiisa jechuudha. Innis immoo har'a guyyaa sanbata mitiire sanbataan guyyaa gammachuu guyyaa itti kadhatanii waaqayyo namaaf dhaga'u guyyaa akkasii waan ta'eef har'a maalidha seetanii sapiraayizii sin godha dhugaa. Har'a maalidha seetanii namatu Ameerikaatti si fudhadhaa naan jedhe. Dhugaa isiniin jedha namatu Ameerikaattan si fudhaa. Ameerikaa dhufuudhaaf hawwii qabdaayyuu naan jedhan. Ani immoo baay'ee hawwii nan qaba. Warroonni na beektan jiraachuu dandeessu akkana hawwii qabu. Hawwii biyya alaa deemuu akkan qabu yeroo baay'ee yaaliirra garuu naaf hin tasaakkane jechuudha. Amma kanaan dura amma immoo yoo waaqayyoon koo jedhee tsalootii naaf godhaa. Akka raawwatamuuf jechuudha. Wanti dubbatame akka raawwatamuuf inna Ameerikaa deemuufanidhaan isiniin jedha. Baay'ee nama gammachiisa miti. Baay'een gammadeen jira isiniin jedha. Ameerikaa kan akka Ameerikaa galuutti wanti nama gammachiisudha. Zana jettanii jiraattu akka jireenya Itoophiyaa miti. Jireenyi Ameerikaa baay'ee tokko nama gammachiisa. Baay'ee tokko namatti tola. Innaani Ameerikaa galuu kootti guddaa isaan gammadeen jiraan isiniin jedha. Inna baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti kana caala nama gammachiisu jira jedhee hin yaadu. Baay'ee gammadeen jira jechuudha. Tsalootii naa godha. Tsalootii barbaachisa jechuudha. Yoon Ameerikaa deeme dhugaa baay'ee tokko natti tola jechuudha. Namuma firaadu Ameerikaa siif xumurraa naan jedhanii yeroo kamitti akka xumuramullee hin beeku.
Inni carraa gaariidha jedhee tananii yaada jechuudha. Isinis immoo kanaaf gammaddan abdiin qaba jechuudha. Baay'ee tokkoon gammadeen jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya Arabaa keessaa bahee Ameerikaa maaliif jireenyi biyya keessaa xiqqoo hin ulfaata waan ta'eef Ameerikaa deemuu jechuun salphaa miti. Yoo barbaadan hin barattu, hin hojjettu, biyya firiidamii qabudha. Kanaafuu warroonni akkuma koo Ameerikaa deemuudhaaf hawwii qabdanii isiniif haa tasakka'u. Isiniin jedha. Kanaafuu hundi keessan tsalootii keessanii siif haa tasakka'u Elsuu, siif haa ta'u, baay'ee si gammannee jedhaati koomantii na barreessaa. Viidiyoo kana immoo hundinuu hordoftoonni koo akka gammadaniif like share gochuu hin dagatina. Warroonni immoo haaraa dhuftan immoo chaanaala kana subscribe godhaati. Maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Baay'ee la overiin gammadee jira har'a jechuudha. Baay'ee baqa maal jedhee ibsu. Waan naan jedhaniif akkuma waan naa raawwatame wayittiin gammadee keessi kun na gammadee jira. Naa baay'ee tokko natti tolee jechuudha. Ameerikaa deemuu jechuun qalbii miti. Warri Ameerikaa jirtan hin beektu waa'ee Ameerikaa. Ameerikaa akkamiin akka namatti toltu jechuudha. Innaa akkanan isiniin jedha. Akkanaaf gammaddan abdii guddaan qaban isiniin jedha. Baay'ee natti tole, baay'ee gammadeen jira. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godha. Warri immoo maatii turtan immoo like share godhaati. Viidiyoo koo kana naaf qaqqabsiisaan isiniin jedha. Bye. Viidiyoon koo gabaabduudha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Maal akka ta'e immoo dhufeen isinitti himaa, isinan beeksisaa. Maalirra akkan ga'e, maal akka ta'e piroosesiisaa waan hundumaayyuu isinittan himan isiniin jedha. Tsalbatii naaf godhaa. Baga gammaddanaan jechuun immoo hin dhiisinaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Bye. Ciao.